ammoo antaniin aakhira jechuu barbaadu hayaat immoo ani akkanatti dhaadadheefi tamaam onnee guutuu kanneefi jaarsa kiyyatti niin deebi'e yoo jettee na duubatti walirraa fixatan aan keessan jiru murtiin isirra murteessullee murtii kana hin jaamne jechuudha. Namnummaan tokko kana komati ni jira. Warra dhalaatu mu dhalaadha isaanuu maalla dhiirtii isaan barbaachistiimi. Nama dhalaatitu dhalaatuma. Dhiirtii dhiirantumtu asnan. Dhalaadhan naddoodha isin. Naddoo hidhanii bakka dhiirummaan teessan tanarratti beekamti jechuudha. Maal fakkaatanii akhee? Haywaana ka dubartiitumu. Dubartiin jaartii teessanii, intala teessanii, obboleetii teessanii, haadha teessanii. Maa qabaata? Dubartii irratti dhiira ta'urra baalagee cufa. Maal fakkaatanii akhee? Mee anamee dubartii dhajaati nama lamaan na hidhaatuma natumaa mee akkaan isin godhanii agartanii. Anummaan dubartiin tun. Baalagee cufa. Ammaanichitti namni tokko mee hayaat irratti haroodisu. Walaa abdiidha, walaa sa'idii. Hogguusa maquma dubartiitu hulii akka garagaltan mushtuu muudhiisi maqaa isaaniitu akka garagaltanii ilaalleen. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota viidiyoo kanaa kan taatanuunii bakka jirtanitti nagayaa fi rahmanni rabbisin haa baay'atu jecha. Egaa akkuma beekamutti waan miidiyaarra deemu jiru namni hundi quba qabaa jechuudha. Hayaat haati murteessaa na bira jirti. Sababni ani firatti fidees karooroo addaa ta'etu irra deemu jira jechuudha. Anilleen abbaan mana kiyyaa mana hin jiru. Dubartiidha kophaa keenya. Egaa mee Sa'idii fi Abdiilleen kaayoo ammaan tana onnee qabaatanii mee dhufanii mucoo tanaas haa fudhatanii akkaaniin itti sasarrafu anaaf beekaa jechuudha. Viidiyoon kun akka Abdii fi Sa'id bira naa ga'uun barbaada. Maaliif yoo jettan hayaat nabira mana isiitis deemuu ni feeti. Manni isiitis ka abbaan mana isiitis ka manna banaan harkee jala dalagaa qabu jira. Seenee mashaakilatti godhu jira. Sanumaafuu hayaat amma nabira jirti. Abdii fi Sa'id yoo hayaat ka dhuftanii asii fuutan taate yaani mee isin arkina Abdii fi hayaat dhiifama Abdii fi Sa'id. Nuti nameen dubartiidha. Yoo isintu takkaan moo'ee nurraa fuudha narraa fuudha miciyyoo takkaan immoo anumaattu isin moo'ee miciyyoo if biraan bifataa jechuudha. Maaliif yoo jettan roorroo addaa itti oofu jirtan. Jaarsi kophaa roorroo itti oofa, Sa'id kophaa roorroo itti oofa. Sanumaafuu ani onnaddeetiin jiraa jechuudha. Taakkanaatiin isin hin ja'a. Egaa hordoftoota keenyaa Sa'idii fi Abdiin wanni itti jiranii yaani waan nama gammachiisuu miti. Isaan eenyu ta'aniiti dubartii irratti akkana roorroo oofanii. Sa'id illee jaartii isaa mana dhiisee akka daa'imaatti akka jaartii isaatti fidi sokkeeta siintuma jaartii namaa tamaam eenyu inni Sa'idummaan baanan kun dubartii irratti akkanatti roorroo oofu. Baalagummaadha malee kun yaani dhiirummaallee joon tana. Hatta Abdiinis miciyyoo hidhee akkasii garafee ajjeesu malee maaltu hafeef eenyu isin yaani warri dubartii hoo eenyu isin maali onni akkana namni xiqqishoollee safuu qabaachuu qaba. Safuun qabdanii isin dubartiirra roorrifti dhiirtii dubartii miciyyoo takkitti tana yaanii bakka naman qabdu jettaniiti akkanatti mirgaa fi bitaan itti roorriftanii. Anaaf bira jira ammaan booda mee isin yoo dhiira taatan takkittiin isi anillee jaarsi kiyya na biran jiru akkuma hayaatitti itti roorrisna jaati koottaati mee na laala. Waan itti geessan hogguusaa agartanii baalagoota maal fakkaatanii aaki wallahi Sa'idii fi Abdiin yoo adabattan adabadha. Hogguu kaan dubbiin tanan jenne isinii dhufa ani isinii mee dubartii irratti roorroo akkanatti oofu dhiisa. Hatta jaartiin Sa'iduu Nuuriyaa atilleen እንዴ ሴት አይደለሽም እንዴ አንቺ የምትሆኚ ልጅቷ ላይ እኮ የጠራሽው ራስሽ ነሽ እኮ አብዲን አስዴቢተኒቲቲ ሙጠዋይፍ ጎተን ባለጉማ አከና ከነዲሳ ዮዲስተን ሆጉ ካንሞ ኸራ ቤኑ ወልተሰረፍና አነሌ ዱበርቲ ረጃቲ ነቃቲቲ በከ ጃርሲ ህየንጅሬ ዮዲ ረታተን ኢሲን ጃርቲን አቲ አብዲ ፊ ሰኢድ ተከታተኒስ ሀያት ረቲ ሮሮ አከና ኖፊና ሜ ዮዲ ረታተን አነረቲ ሮሪሳሜ Akkaan isin irraa dhoorku anaaf beekaa. Hogguus dubbiin nama hundaafuu galti jechuudha. Waliigalaa jirraa? Roorroon akkanaa dubartii irratti isin amma dhiira. Dhiirummaan dubartii irratti dubartii hidhanii gara fuudha.
baalagoota malee akkuma barattanitti sila amma dhiirtii isinii dhufte gara galtanii laaltan. Tamaam ni dhageessanii mi sanumaafuu yoo adabattan adabaddaa. Dubbiin dubartii irraan kaate immoo hin dhaabbattu ni beeytanii mi. Ana mee yoo akka tasaa dhiira yoo taatan ana jalqabaatiti akka isin godhu akka inni firraa isin dhoorku. Sababa hayaatittu amma dubbiin isinii dhufuu ta'e guddoodha. Takkanaatiin isin hin ja'an. Hordoftoota keenyaa akkuma beekamutti Saidii fi Abdiin roorroo adda ta'e irratti oofu jiran jechuudha hayaatiini. Anilleen kaayoonii fi isaan dhiira ta'an anallee haa dabalatan yoo fedhan. Hayaati immoo namni anaa dhiira jee Saidis dumaashiitiyyaa je'ee yoonii fi dhufee akka dumaashummatti isii ilaalutti hin jiru. Saniifuu inni maaltu isa dakalee bakka jaarsii isii hin jirre deemee tumisaahu. Namni tokko hayaa dhufee walaa manguddoo walaa jaarsee isiiti namni tokko illee dhufee nu biraamee arhaa fuudhu. An hoggus du'eetiin jira. Baalagee cufaa. Wallaa yoo isin dhiira taatanii dhuftanii fuutan badhaasa kanan jaamneen isinii kannaan. Akkasi qubana qabaadhaa. Egaa Abdii fi Sa'idiin baana. Namni hundi sheer godhaati Abdii fi Sa'idiin naagayaa. Wanni isinitti dhaamuu barbaadu. Saidilleen fakkeessuudhaa fi dubartii obboleettii ta'eetii fi jaartii ta'e hiitee tumtee jechuu maalii fi akka hayaat sin shakkine jettee. Ani numaa hayaatuma tanaa'u jaartii lammaffaa godhachuuf deemtaa jeetiin shakkuu jira jaartii namaa. Ni dhageessaami. Atilleen Abdii baanan. Tamaam. Mucaa kee yoo guddifachuu feete miciyyoo tanarraa roorroo dhaabi. Hogguu kaan miila keetiin caccabsee miila takkaan si hambisa. Tamaam. Dubartumarrattuu roorroon akkanatti oofamtu tun sirimaayyuu naan taane an. Tamaam. Hayaatiin namni dhiira taatan walaa Abdii walaa eenyu Saidii mee akkuma isin dhuftanii narraa fuutan hayaan na bira jirti. Mana isii qulfii biraatiin lammada qulfii biraatiin qollafee jira. Mee ar taaddaa kun koottaati fuudhaa na bira hayaatillee. Ati Abdiin dhageessaami ilmoo ta'e heeraan guddifadhu. Hogguu kaan ilmoo ta'eetillee ni dhabdaa jechuudha. Maaliif yoo jettee ilmoo ta'eetiif jettee osoo tul jettu adagaa biraa sirra gaha. Sanumaafuu yoo dhiira taatan adabaddaatti ta'a. Tamaam. Hogguu kaan immoo mushkilaa tanan jaamneetu isin irratti dhufaa jechuudha. Walii galaa jirra. Kaniin dhaamsi guddaan kaniin qabu Abdiifi jechuudha. Maaliifi ilmoo kee guddifadhuu jechuun kiyyaa Abdiin dhageessaami heeraan jechuudha. Jaartii ta'e hin tumuu itti roorrisuu jettee na biraa heeraan akka yaanii warri keenya heeraan namarraa fuudhutti yoo narraa fuutee jaartii ta'e ilmoo ta'eetiif jettee yoonii fi hojii jiraattan haala wasaalan. Hogguutaa roorroo akkanaatiin ani yaanii dubbachuullee hin feene bas dirqamaattuu na dhidhiibu jira jechuu akkaan hin dubbadhu. Histirii kee anaa fi ati kabeenuu jiraami. Sani miidiyaa irra si oolcha Abdii. Wallaahi ka kijibni takka hin jirre ka qaanyiin takka hin jirre yooni immoo san sodaatte adabadhuuti taa'e. Miciyyoo irratti roorroo ooftuu fi jinni dhiisi. Baalagummaa deddeemtee akka feeteetti inumaa sumattuu daran taatee deebitee miciyyootumu kanarraa adabadhu. Hogguu kaan immoo miidiyaa irratti si oolcha. Abbaan fedhe ana komatu nama tokkollee sodaadhu rabbii malee. Tamaam. Saidillee akkasumatti. Fakkeessuu kana ofirraa dhiisi. Fakkeessaa guddaa keessa jirta Said. Tamaam. Yaani dubartii achitti hiitee jaartii ta'e maaliif deebistee duraanuu yaani waan itti jirtu quba qabdaa kana maaltu fide? Hidhuu garafuu yaani akkaataan hayaat itti harkattuututu siif hin mijaa'in immoo dubbiitu akkas jaabar. Tamaam. Waan akkanaaf irraa dhiisnaan dhiiftan. Hogguu kaan immoo isin hundinuu haqa keessan ni harkattan wallaahi. Dhugaa kiyyaan baana na amana. Atimmaa Abdi. Hoonii fi amma akkanatti deddeemuu sagaggaalummaa kana yoon dhiisin jechuudha. Mormi kee muramee kakiisa keessatti akka rarraasanii deemaniin akkatti arku jire jalameen kanaan. Siif galaamee Abdina dhageessaami. Takkanaatiin siin jaaga. Ammoo yoo adabattee teesse ilmoo teetiif karaa dadaan natti dhuftee jaartii tee fudhachuu ni dandeessa. Hogguu kaan hayaatillee hidheetiitiin jaartiiti jallee irraa fuudha yoo jette an dardarallee niin qaba if duuballee waa hedduun qaba. Tamaam.
مستري خيسان اللي سوشيال ميديا رتين قديسة abdii guddaan iflaal waaniin abdaddeetiin akkanatti viidiyoo dartaayee siyaasa hojjechuu taakanaatiin siin jaabdi sirritti na dhageeffachuu jirtan fakkaata sanumaafuu adabadhu taa'ii tamaam siif irra jira hogguu kaan immoo sittiin daayyaa seenuun keenoo lama egaa wanni nani jechuu barbaade ammallee taanaan abdiin adabatee yoo taa'e yoon taane kana fakkaata egaa hordoftoota kiyya miira addaa keessaan jira yaani dhiifama naa godhaa waan hin dubbadduuf waan hin dhiisuu hin beene jechuudha maaliif yoo jettan hayaat roorroon hayaat irra deemu jirtu onne hundana dhukkubsu jirti wallaahi sinin jaa tanumaafuu atilleen eenyu zamzam zami atilleen adabaddu jaarsa namaarra tamaam sayidilleen ati filima sirra dalageetiti maallaqa dalayde fidii maarree jinni jecha tamaam atilleen akka jaarsa namaa heerumtu kosii dhidhibu jiru isa jechuu filima kana firraa dhiisa isin hundinuu tamaam ammoo antaniin aakhira jechuu barbaadu hayaat immoo ani akkanatti dhaadadheefi tamaam onnee guutuu kanneefi jaarsa kiyyatti niin deebi'e yoo jettee na duubatti walirraa fixatan aan keessan jiru murtiin isirra murteessullee murtii kana hin jaamne jechuudha. Namnummaan tokko kana qomatinu jira jee yaadu. Sanumaafuu hordoftoota kiyya abdii fi sa'iidiin sheer godhaa bira naagaya. Miira addaa keessaan jira jechuudha. Takkanaatiin isin hin jaa. Egaa abdii fi eenyu sa'iidii tamaam sirritti isaan biraan naagaya hordoftoota kiyya. maaliif yoo jettanii viidiyoo kana sirritti ilaaluu qaban abdii fi sa'iid tamaam michiyyoo roorroo addaa kanatti oofu jiran intala dubartii nama biraa hin qabdu ja'anii tamaam du'aan nama dhabee jiran nama dhabee du'aan nama harkatee jette oromoon nama hin dhabdu tamaam abbaan fedheetti roorroose ni harkata dalagaa isaa sanumaafuu abdii fi eenyu sa'iid adabadda hogguu kaan wallahi alazim yani abbaan fedhe hordoftoon takiyya isinillee narra yoo laaltanillee yani aarii addaa keessa waan hin jiruuf dhiifama naa ta'a ilma dhiiraa akkanatti arrabsuun illee dhugaadha qaanyiidha laakiin baalagummaan isaanii yani arrabni qoftiin itti xiqqaata silaa uleenuu jiraatee tumamanii waasan maaliif yoo jettan roorro addaa ta'e irratti oofu jiran hayatiin jechuudha ani amma jaarsi kiyya hoggaa dhufuu jechuudha hin beeku murtii inni murteeffatu innillee an jaarsi kiyya hin jiru jaarsi kiyya hoggaa dhufu miciyyoon tun maal asiigooti jaartii namaa jechuun isaa hin oolamu hogguu san ka viidiyoo maan garsiisa jechuu viidiyoo ma isaan dalagan ma'assalaama tanumaafuu atilleen maarree baanamzame adabadduutii taa'e jaarsa namaarra adabattee yoon teenye caccabseetiin lafa keessa boolla keessa ati faan dubartee akka xiyyaatiimi boolla keessaan siidha wallaahi laazii ummata dhiiraa immoo dhiira kumaatamitu na duuba jira anuun hin ge'aaf kanneen warra dhalaatu mu dhalaadha isaanuu maalla dhiirtii isaan barbaachistiimi nama dhalaatitu dhalaatuma dhiirtii dhiirantumtu asnan dhalaadhan nadhoodha isin nadhoo hidhanii bakka dhiirummaan teessan tanarratti beekamti jechuudha maal fakkaatanii akee haywaana ka dubartiitumu dubartiin jaartii teessanii intala teessanii obboleetii teessanii haadha teessan silaa beetanii as deebitanii dubartii hiitanii achi deemtanii biyya deemtanii warra fixu jiran fixaniifirra dhiirummaa qabaatan dubartii irratti dhiira ta'urra baalagee cufa maal fakkaatanii akee mee anamee dubartii dhajaati nama lamaan na hidhaatuma natumaa mee akkaan isin godhanii agartanii anummaan dubartiin tun baalagee cufa ammaanichitti namni tokko mee hayaat irratti haroodisu walaa abdiidha walaa sa'idii hogguusa maquma dubartiitu hulii akka garagaltan mushtuu mudhiisi maqaa isaaniitu akka garagaltanii ilaalleen isin godhaan na dhageessaniimi takkanaatiin isin jaaquba qabaadha abdii fi sa'id warra dubartii irratti onnee qabda anilleen dubartuma akka hayaatii yoo onnee qabaattan natti kootta isiniin garsiisa tamaam viidiyoon kun immoo akkuma agartanitti mana banaa dhiisee ittiin isin garsoolaa kiyya banaa isinii kaayati zooma agartanitti natti kootta tana fakkaattiin isin hin ja'a yoo dhiira taatan
dhiirummaa keessan hoggusaniin harka. Anilleen dubartiidha, Hayaatilleen dubartiidha. Nama lamaan nu bira jira. Nuti nama lama jechuudha, Hayaatii fi ani. Isinis nama lama karaas ofirraa yoo tokko tokko qabanneetuma wal ajjeefna. Takkaanuu isiniif hin gahe Hayaatiin ijaanuu isin hin garsiisu. Maasalaama. Dubartii dubbii. Takkanaatiin isin hin jaa hordoftootaa fi kabajamtoota kiyya dhiifama miira addaa keessa waan hin galee jiruu fi egaa Saidii fi Abdiin hisaaba alana aarsan. Wallaahi dhugaa dubbachuudhaaf. Viidiyoo kana share, like, subscribe godhaa. Takkanaatiin isin hin jaa turtii gaarii viidiyoo biraatiin aangoo lagarru.